jirtu hordoftoota keebii qofshaalii nageenya waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jecha arrallee viidiyoo birootii walitti deebineetii jirra. Turtii keessa naqa xumura viidiyoo kanaatti na wajjin gochuu hin irraanfatina. Akkasumas chaanala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun gamsiis taatan viidiyoo jaallatan laayik sheerii godhaa. Akkasuma hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Yaada gaaffii qabdan karaa koomentiin na beeksisuu dandeessu. Akkasuma immoo shoort viidiyoo tiktook irra na hojjedhu hedduun keessan jaallatanii guutuu viidiyoo kanaa dhuftanii daawwachaa akkasuma illee chaanala kana sabskiraayib gochaa kan jirtan daawwattoota kiyya iddoo tokko galatuumaa ulfaadhaa isiniin jedhaa baay'ee isin kabajaa baay'ee isin jaalladhaa. Egaa akkuma asirratti argaa jirtan nan jarjaraa ji'ichi ji'a ramadaanaa gatee ni beektanii hojiitti biizii akka taanu beektu hedduun keessanii warri biyya namaa mana namaa keessa jirtanii kanaafuu jarjaraa isinitti haasaa jechuudha. Akkuma asirratti argaartanii wannan irratti fayyadamu talbaa fi qurunfudiidha. Waanuma salphaati jechuudha. Talbaan rifeensa maal gargaara gaafa jettan rifeensa goggogee rifeensa filamuu didee rifeensa ciccituudhaa fi wal'aansa guddaa kan kennu jechuudha. Anammaarraa hojiitti biizii ta'uudhaan kan ka'e rifeensi kiyya baay'ee goggogee filamuu didee cibararra jedhee kanaafuu maalitti fayyadamuu qaba mala maalitti daqiiqa muraasa keessatti kananii itti fayyadamuu qabu jedhee gaafan itti yaadu talbaa fi qurunfudii kanannaa dhufe jechuudha. Qurunfudiin illee akkasuma rifeensa keenya halluu bareedaa akka qabaatu kan ciccitu kan bubuqqa'uu fi fuulduraan illee kan dhume wal'aansa guddaa kennuudhaaf gahee guddaa kan qabu yoo ta'u talbaan akkasuma foroforii illee ni qulqulleessa garuu guutummaa guutuutti foroforii hin balleessu. Qorichi guutummaa guutuutti foroforii balleessa kan jedhamu hagammaa hin argine ani ogeessi fayyaan illee akka gorsu shaamboo tokko tokkotti jijjiiruudhaan hagasaa yookiin hammasaa foroforii ni qannasa malee guutummaa guutuutti foroforii wanti balleessu hin jiru. Haa ta'u garuu san keessaa talbaan foroforii ni qulqulleessa jechuudha. Yeroo guutummaa guutuutti garuu hin balleessu. Yeroo yerootti deddeebitanii torbeen kan itti fayyadamtan yoo ta'e immoo ni badaa jechuudha. Foroforii suni qibaatii akkasii yookiin ciqaa qibaatii kan ta'e sana yeroo yerootti deddeebistanii kan fayyadamtan yoo ta'e foroforiin garuu hinuma deddeebi'a. Kanaaf egaa daawwattoota keenya faayidaan inni talbaa fi qurunfudii itti fayyadamaa jiru kana fakkaata. Gabaabumaan yoo isiniif himee akkuma asirratti argaa jirtanii iddoo tokko namatti tolaa baay'ee rifeensa lallaaffisa. Akkamittiin itti fayyadamna warri jettan kun akkuma asirratti argaa jirtanii jalqabaa talbaa fi qurunfudii walitti affeeltu bishaan qulqulluudhaan erga walitti affeeltanii booddee bishaan isaa keessa calattu jeelii ta'a. Jeelii sana jechuudha kan itti fayyadamnu. Akkamittiin itti dibnaa warri jettanii gaafa isinis ta'u kun akka kanaatti rifeensa keessan baay'ina qabaatullee dhabullee bakkuma jiru sanatti walirraa hirtanii filtanii xixiqqeessitanii itti dibuudha malee guutummaa guutuutti yeroo tokko rifeensa malee afiin kutanii rifeensa keessan akka miidhu akka ciccitu akka bubuqqa'u kiyyatti dibee daqiiqaa 30 booda gorri singoota isa akkasiiti kanaafuu daqiiqaa muraasa keessatti rifeensa keessan hin daqiraa hiruudhaan erga jeelii irra jirtan of ilaaluu gaariidha. Dubartiin maqaaf mataa manaa baay'ee kana dhugaa dubbachuuf yeroo sadii dheeraa qabaachuu isaanii wanta jiru bakka jiru sanatti kunuunsa rifeensa keessanii barbaachisu sana gochuudhaan rifeensa gaarii qabaachuu dandeessu jechuudha. Haala yeroo tokko dhabuu ilaaltanii abdii akka hin kunne isiniin jechuu barbaade. Kanaafuu daawwattoota kiyyaa wannani irraa isinii qabadhee dhufe kana fakkaata. Viidiyoo birootiin akka walitti deebinuutii turtii gaarii qabaadhaa jecha.